Jootaa. Through to Naby Keita. Back in there for Jootaa. And Krul got a touch. Akkam jirtu jaallattoota hordoftoota ispoortii har'a seenaa bu'aa bahii taphataa kubbaa miilaa Diyaagoo Jootaatiif qabannee dhufuu filanneerra. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan damee official subscribe godhaa. Seenaa taphattoota biroo komentii jalatti maqaa isaanii qofa nu barreessuun isiniif qabannee dhufuu ni dandeenya. Damee official subscribe gochuu hin dagatinaa. Agaruma qophii keenyaatti nu waliin tura. Space here for Henderson. Cross it towards Jootaa, the level. Well met by Diyaagoo Jootaa. And Brentford's lead didn't last long. Phillips is in the mix again. And it's touched in by Jootaa. Liverpool are level at Old Trafford. Poacher's instinct from biyya dachee Awurooppaa keessatti argamtuuf urjiiwwan kubbaa miilaa hedduu addunyaaf gumaachite biyya Jose Mourinhoof Kirstano Ronaldo Portugal Porto naannoo Marseille jedhamtu Desembarii 4 1996 dhalate. Maqaa isaa guutuun Diyaagoo Jose Taxera di Salva jedhama. Akkuma taphattoota hedduu ijoollee hiriyyaa isaa waliin karaa irratti kubbaa taphataa guddate. Umrii isaa 9tti kilaba xiqqaa naannoo dhalata isaatti argamu Gandoomar jedhamutti makame. Sana booda 2013 kilaba dargaggoota gahumsuun beekamu Paakos di Ferreira jedhamtutti makame. Kun immoo murtee jireenya isaa irraa akka ifu gootedha. Kilabicha keessatti garee umurii 17 gadiitiif taphoota jalqabaa 3 irratti gooliiwwan 5 galchuu danda'eera. Sanuu jijjiirame seenaa. Gahumsa garee kana keessatti mul'iseen leenjisaa isaa umurii 17 gadii akka carraa jalqabaa garee isaa kennan gaafate. Jalqaba bara dorgommii 2015 umurii isaa 18tti garee jalqabaa kilaba Paakos di Ferreiraatti makame. Kilabichi liigii guddicha Portugal Premier League keessa kan hirmaatu yoo ta'u, Diyaagoo Jootaanis seenaa isaa keessatti taphataa umurii xiqqaan goolii galchedha. Kana malees tapha tokko irratti gooliiwwan 2 galchuun seenaa liigichaa keessatti Kirstano Ronaldo taanee taphataa umurii xiqqaan goolii galche ta'uun hangarraa rikeerdidha. Jootaan bara dorgommii 2015 liigichaan gooliiwwan 14 galchuun 10 mijeessuun xumureera. Kanaanis seenaa Premier League Portugal keessatti taphataa umurii xiqqaan bara tokkoon goolii 12 ol galche ta'eera. Liverpool are in behind again with Jootaa. Mane, oh, he's missed it. Wasn't the best ball. Just behind him, but even so, this is Sadio Mane. I agree. Flash pulls it back here to Diyaagoo Jootaa. Promising for Liverpool. Jootaa couldn't finish. It took a deflection. Round. It's Jones with a shot off the post. Jota's there again and denied. Space here for Henderson. Cross it towards Jootaa, the level. Well met by Diyaagoo Jootaa. Gahumsa bareedaa mul'ise kanaanis ija kilaboota gurguddoo Awurooppaa keessa seenuun dhumarratti gara Speen imaluun kilaba Diyaagoo Simoonee Atileetiko Maadriditti kontiraata waggaa 5tiin makame. Atileetiko Maadrid erga isaan waggaa tokkootiin deebisee gara Poortoo isa erge. Achirrattis turtii waggaa tokko booda bara 2017 ergisumaan gara kilaba Chaampiyoonshiippii Ingilaand Wolverhampton dhufe. Yeroo sanatti Jootaan gahumsi irra jiru gahumsa Chaampiyoonshiippiitiin ol waan ta'eef namoonni hedduun gara Weelvis deemuu kiyya mormaa turan jedha. Sun garuu anaaf murtoo sirriidha. Yeroo tokko bakka yaadde gahuuf karaa namoonni jedhan caalaa karaa dhuunfaa keetii hordofuu qabda jedha Jootaan waan yeroo sana ture gaafa yaadatu. Achumaan 2018 Weelvisiin paawundi miliyoona 14 baasuun dhaabbiidhaan mucicha kan ofii taasifataniiru. Jootaan Weelvisiitti makamee turtii waggaa tokkoon booda gara Pirimeer Liigii ol guddatanii gooliiwwan 17 galchuu danda'ee jira. Pirimeer Liigii Ingilaand keessatti Jootaan gahumsa bareedaa mul'iseera. Amajjii 19 2019 tapha Leicester City waliin taphatan irratti gooliiwwan 3 galchuun Atirikii yoo hojjetu waggoota 3 booda Kirstano Ronaldo taanee taphataa Portugal lammaffaa Premier League irratti Atirikii hojjeteera. Kana malees seenaa kilaba Wolverhampton keessatti taphataa jalqabaa Premier League irratti Atirikii hojjete ta'uun hangarraa rikeerdidha. Taphoota Awurooppaa Liigii irrattis yeroo 2 Atirikii hojjechuu danda'eera. Kanaanis taphataa Weelvis jalqabaati. Tsimikas, shot at the target, shot at the scorer.
Alexander-Arnold. Salah, and it's broken for Jootaa! And Liverpool are off and running! walumaa galatti turtii isaa Poortoof Wolverhampton yoo ilaalle taphoota 179 taphachuun goolii 58 galchuu danda'eera. Waancaa Pirimeer Liigii Poorchugaaliif waancaa Poorchugaal Poortoo waliin yoo fudhatu, waancaa Chaampiyoonshiippiif Carabao Cup Ingilaan Weelvis waliin, waancaa Neeshins Liigii Awurooppaa gara biyyaalessaa Poorchugaal waliin injifateera. Ga'umsa bareedaa mul'ise kanaanis ija kilaba magaalaa Marsaad keessa seenuu danda'eera. Seepteembarii 19 2020 Wolverhampton Wanderers gadhiisuun gatii jijjiirraa £41 gara jalqan kiloob Liverpoolitti makame. Liverpool keessatti hidhannoo lakkoofsa 20 kennameefii jira. Guyyaa 9 booddee Pirimeer Liigiin Anfield 3-1 Arsenal yoo mootan jijjiiramee seenuun hidhannoo Liverpooliin taphasaa jalqabaa irratti goolii galchuu danda'ee jira. Taphasaa 10 jalqabaa Liverpooliif taphateen gooliiwwan 7 yoo galchuu Robbie Fowler taanuun taphata lammaffaa seenaa kana dalageera. Kana malees seenaa Liverpool keessatti taphatoota jalqabaa afur Anfield irratti taphateen hundumarrattuu goolii galchuun Diyaagoo Jootaa qofa. Egaa daawwattoota keenya seenaa Diyaagoo Jootaa guyyaa har'aaf isiniif qabannee dhufne isaan kana ture. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan damee official subscribe gochuun dagatina. 2-0 to Liverpool and Jota's got them both. Well, that is different class.